Jadi kabajamtoota keenya har'aan tana qophiilee bareedoo sagantaa akka gorsatti ni kan dhufne sagantaa keenya akkaataa laayifii kanarratti waa tokko kan namni dubbatu barbaade jireenyi kun osoo barbaachisa osoo malee waa irra hin geessu fakkeenyaaf ilaalu kanaaf yoo sitti malee waa irra hin geessu obsi furtuu jireenyaa hundaati. Kanaaf dargaggeessi keenya irra baay'ee anarraa aannan gabee min obsuwaa wayi fakkeenya silaa wama fedhe yoo ta'e amma jaallatee amma fuudhuu barbaada amma naggatee amma guddaa argatu barbaada amma hojjetaa mootummaa ta'e mana guddaa yeroo barbaada amma hojjetaa mootummaa ta'e itti gaafatamummaa fudhatu barbaada akkasii miti bichi. If you have tolerance, after that you get is high of benefit. Inni keessanii mire yoo obsa qabaate bu'aa guddaa argatta. Caalaa haala yeroo amma caqasisee dargaggeessa keenya hedduun isaanii dafanii miira keessa galanii akka aan jiraa mire yeroo argattellee humnaa waliin mirqaanii yeroo dhabdellee humnaa waliin gaddin hin jiraame. Kanaaf wanni akka obsaan jirtu obsi mallattoo waa hundaati. Nama obsitu waa maraamu waa. Kanaaf obsuun waa hundaa mallattoo yeroo walxamu fakkeenyaaf obsaa jennu amma ijoollee karaa Liibiyaa kana deemtu laala. Cinqaa meeqa garte eegasituu gara biyyoota Awurooppaa baati. Eegachi baay'ee baqaanii hin jiraatti. Ammas wanni xaarii guddaa qaba. Bu'aa guddaa qabdi beeki. Wanni maraa akkuma xaarii qabdu bu'aan isinillee akkas. Fakkeenyaaf laati hojjetaa taate takkaan bu'aa guddaa qabuu dandeessu. Suuta suutaan deemtee nama guddaa taate. Dura prosesii yookiin immoo riskii hedduu fudhattee achi booda successful taate. Kanaaf guyyaa irraa waa'ee obsarraa gorsa walii kenninaa. Dargaggeessi keenya keessattuu haala yeroo ammaa hordofisee baay'een kana obsuu waa hunda barbaachisaadha. Akkasumas irra caalaa xiyyeeffannaa gara wanta bu'aa qabu irra xiyyeeffatu wayya. Bu'aa namatti argamu osoo hin taane irra xiyyeeffatanii suutumaan kan hifanne laal ittillee jarjarii waa wayya yeroo dureetu irrallee hin taa'in inni agarsiisan waa wayya yeroo dureetu waan fedhee haa ta'u haalaan hin jedhin haalaan inni hin dhiisin iddoon jiraa miree miidhiin hojjetan sana afaan ingiliffaa deemu karaa hin deemu qabdu karaa sana yoo deemte itti milkoofte barbaadeetii akkasii itti birooche asumaanuu bakka itti argamu amman tana guddina baalee bahaa aanaa laggeda magaalaa galtuuti asitti akkatti mana bareedaa hawwataa kana argamna mana amasittaa yookaan Arajaal Business Center jedhanii argamna. Osoo dhuftanii duuba meeshaalee kana dhuftanii bituu dandeessanii meeshaalee qonnaan bultootaaf ta'u akkasumas warroota magaalaa saamunaa garaagaraa waan garaagaraa jira. Akkasitti yuutuubii kanallee sabiskiraayib godhaatii warri mana kanaaf haaraa taatan isin jaalannaa sagantaalee garaagaraa qabannee isin dhiyeessallee jiran dhiyaasuuf hedduu qophaa'aa jirra. YouTube kana subscribe godhaatii akkasiin kuma nu galtu yoo xiqqaatte nu godha. Mana keessanii bire akkasitti isin jaalannaa isin kaawwinaa nu jiraadhaa isin jennaa jabaadhaatti YouTube kanallee subscribe nu godhaa guddisaa isin jenna. Akkasitti sagantaa waliimmoo waan yaada keessanii wanti lakaa waan isin bye, nagaan na jiraadhaa.